jaraa jiru an waan tokko hojjechuu hin dandeenye waan tokko intinii gochuu hin dandeenye kunoo habashaan irratti duulanii godina godhanii yaa Oromoo alhamdulillah heddummachuun kanaaf nu fayyada yaa Oromoo ko dhaggeeffadhu ilaali yaa Oromoo YouTube kana gadi tuqi ilaali yaa Oromoo siin jedhee waan jariin itti hojjette YouTube kana gadi tuqi bakka barreeffamaa tuqi King of Ting Maammee jedhu kunoo barreessi King of Ting Maammee jedhu YouTube keessatti barreessi achuma kana gadi barbaadda kunoo achuma Maammee sii dhufa Maammeetti kana gadi tuttalaan King of Ting Maammeen isin dhufe kun hundimaa inni chaanaalii kooti jechuudha achumaan fakkeenyaaf isi kana gadi tuttu tokko jechuudha keessaa waan isin tole wanti diimtuun kun hin jirtu ilaali yaa Oromoon siin jedhee adaraa ilaali na gammachiisi kun daqiiqaa tokko hin fixu adaraa na gammachiisi habashaan na duraa cufsiifte sabskraayibii koo kuma 51 kunoo isii diimtuu kana kunoo qumaattu kunoo laa isii kana xunnaan achumaan gurraachofti dhume salaan qasha bakkaat zooraa kuno la si kana qofa si diimtu kana kanatti qubaatu dhume bakka kanuma amantii isin irraa barbaadamu ay mee dubbattan isinii deebi'a YouTube keessa galu akkasii YouTube keessa galama namni hundi telefoona qaba namni YouTube qabaateen hin jiru achumaan isi barreeffamaa kana tuttu achumaan barreeffamatti la Ting of Ting Maammee ilaa si kana gadi tuttu namni na jaalatan sheer godhaa gadafaa diina garaa gubaa jara fuula guuraa jedhan pireezidaantii Maammee seedhu na duraa cufsiisanii achumaan akkanatti isinii dhufa miti mircaa isinii dafide ilaa kun Ting of Ting dhufteetti ilaa achumaan isi kana gadi tuttu diina garaa gubiinsiin jedheen diina koo garaa gubiinsiin jedhe Oromoo heddummachuun yoomuufi achumaanoo akkana kun hundi koote jechuudha wanti kun hundi laa fakkeenyaaf ilaa kiyya laa wanta kana irratti gadhiisu akka jiruun kana achumaan maal gootan ilaa kanatti dhaabbatu gaa tokkuma keessaa tuqaa tokkuma keessaa jechuudha kunoo dhufteetti ilaa sabskiraayib isin jettu dhufteetti sii diimtuu kana akkana tuquu achumaan maal taate yeroo isin tuttanu an subscribe godhen jira isinii galee waan kan koo ta'e naan waa tokko rakkinan qaba yeroo tuttan hin gurraachofti sanuma bakka dhume achumaan gara hojii biraa keessanitti deema kana gochuu dadhabdee rabbeedha yaa Oromoo kana gochuu dadhabdee ani isiniif akkasiin jedhe sa'aatii 24 amma sagaleen na duudee sa'aatii 24 qaniitti liivii 5 galee yeroo jarri acaaluutti dhufan yeroo jarri Oromootti dhufan amma immoo dhaqanii gara maal anjara YouTube kun faayidaan isaa maayinni jechuun maayinni mee rabbeedhaati faayidaan isaa jara YouTube irratti Oromoo arrabsaa jiran jara YouTube irratti Oromoo arrabsiisaa jara Facebook fixeen jira silaa heddummaan irraa ummata miseenjeraatiin karaa hundaatiin barreeffamaan afaan jaraatiin maal jaraatiin kunoo waa'ee teeddii maal amma immoo karaa sada dadhabanii nan gara kam dhufan gara YouTube keessa galan jechuudha gara YouTube itti dhufanii maal godhaa jiru ammas nu arrabsaa jiru jechuudha galatoome lijmuhee ansiif godheen jira kunoo daqiiqaa kanatti Maammee koo jedhe ilaa akkasiin waan tokko kun ilaa tokkoffaa yeroo hin fixu lammaffaa farankaa keessan hin fixu sadaffaa sa'aatii hin fixu mee rabbii jedhaati yaa Oromoo ana Maammeen YouTube kana gadi tutte namni YouTube qabaateen hin jiru mee yaa Oromoo mee ilaali rabbii jedhe waa wayin sitti maa kun telefoona keeti YouTube tutta bakka barreeffamaa sana dhattee isi kana barreessite laa kunoo Ting of Ting Maammee ila Ting of Ting Maammee kunoo laal sheer godhi nama biraati ergi malee diina koo garaan gubduu wayne Maammee zaranyaattu hun achinoo akkana sii dhufa barreeffamni danuun isaa the Ting
maal kan jedhu jira achuma maal gootanii ila keessaa barbaaddu gaa barbaadanii isii suuraan koo irreertu kana tuttula ila asii kana ila achii kana qofa ta'a godhala akkasitti achiin eessa singeesse gara mana kootti singeesse jechuudha wanti diimtuttiin amma subscribe jettu kun ila isiniif bilbila keessan irratti asirratti dhufuu dandeessi la barreeffamnittiin asirra isii diimtuu sana qubaan tuqu hin gurraachofti keessaa baatanii hojii keessan jechuu kana wanta isin irraa barbaadu kun ana faayidaa guddaa qaba sin jedhee faayidaan isaa jara YouTube irratti Oromoo rabsaa jiran jara YouTube irratti Caaloo rabsaa jiran kun amma dhufani ajandaa guddaa jira amma immoo gidduu kana ajandichi maa inni pirezidaantiin Oromoo ጠቅላይ ሚኒስቴሪin Oromoo jeneraalli Oromoo nuti jechuudhaan faannoon keenya duddatti baannee jetteem tokko duddatti baannee qolee keenyatti baannee dhiigni keenya dhangala'ee ennaan masaraa mootummaa galchineennaan kunoo wal waamtee kantiibaa Addis Ababaatti an maalin yaa Oromoo waa weesinitti ministeera cimaa caaltuu kaayyoo godheeraa jette galatoomi sii goone kunoo biyyaa Oromiyaa gobas anis ammansiif godhe wallaahi wiz kulullee kaamil galatoomi habibi ko galatoomi galatooma akkasittanis hin beeka dhaqeen xalaata koo warrara inna waa weenis idittima waan guddi sabbar zeenaa maa inni wantichi sabbar zeenaan sun maa inni maal jedhanii የፍንፍኔ ተወላጅ ጀደን ዳላታን ፍንፍኔ አዲስ አበባ ከንቲባ ተው ቀበመለ አዲስ አበባ ደገፈዱ በረቺ ሚስትረጭ ማስቲ ሙፈኔ አዲስ አበባ ተወላጅ ዮካን ዳላታን ፍንፍኔ ተው ቀባ ዳላታ ፍንፍኔ ተው ቀበመለ አከምት ብየ ብራቲ ዱፌ ኢትዮጵያ ቡልቸናን ማሜ ከሰ ማል ጀደ ደብሴ ቤታ ማረኪና ቀበሬ ዳላታን ፍንፍኔ ጅራ